ጋይስ የትናንትናው በቃ ማለት ነው። ኧረ በእናትህ እኮ kabajamtoota hordoftoota koo akkuma sammuuna kanaa waa'ee ayyuu gaarraa dubbataa jirru akkasuma ishiinis wanticha dhaabaa hin jirtu nutis dhaabaa hin jirru waanuma ajaa'ibaati kan ishiin gochaatii jirtu jechuudha. Akkuma beekamu mucichi isheen jaalladhee jettee raawwattee dubbataatii turte akka hiriyaasaa itti fidee viidiyoo irratti argineetii jira jechuudha. Isheen immoo takka bultee raawwattee viidiyicha laaltee gaafa jettu gurbichi akka hiriyaasaa ta'e gaafa bartu maraattee waan qabattu dhabdee jirti. Dubbichi baay'ee ulfaataadha. Nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa qabdanii kabajamtoota hordoftoota koo an nagaan qaba galata rabbii. Isiniif illee bakka isin jirtanitti hunduma keessaniifuu nageenyi rabbii isiniif haa baay'atuun isiniin jedha. Egaan kabajamtoota hordoftoota koo akkuma beekamu mana yeroo sanatti poolisiidha jettee raawwattee egaa kaameraan dhaabateen booda waan baatee natti fakkaata. Egaa akka baatee gara iddoo jireenya isheetti akka deemtuuf taraasafarsiisee yookiin immoo makiina yaabbachiisee maallaqa makiinaan ishee fuudhee iddoo isheen deemturlee geessu isheedhaaf kaffalee inni ishee gaggeessee gaafa inni deebutti ishiin immoo akka carraa ta'ee hiriyyaa ishee akka magaalaa Finfinnee keessa jirtu yaadattee gara inni isheetti gargeesse yookiin immoo gara Adaamaa deemuu dhiistee asumatti hiriyyaa isheetti gurtee rakkina ishee wajjiniin ishee mudate kana hiriyyaa isheetiif qooddee hiriyyaan ishee kun immoo akka isheen deebitee gara Adaamatti hin galle gara mucaa kanaatti deebitee yookiin loluudhaaf yookiin immoo formaata tokko gochuudhaaf furmaanni isaan gochuuf jedhamu maal akka ta'e naaf hin galle. Already lolaati jechuudha kan isaan turani. Hiriyyaan ishee sunis lolaati kan isheen turte. Isheen kun illee lolaati turte mucaa qomse qulee agarsiisan jechuudha. Kaffisa keessa godhanii dhugaa waaqaa dubbachuudhaafi. Baay'ee tokko na ajaa'iban jechuudha. Mucaa asifachisa darbatanii maal abboo itti taphattee dhugaa dubbachuudhaaf. Itti taphattee jechuudha. Itti taphatteen hin gallatsu itti taphattee. Amma inni kaleessa itti taphate sana isheen illee harka ishee deeffattee jirti ni yaada. Haa ta'u malee nama si faana jiraachuudhaaf yookiin immoo mana kana keessa jiraachuudhaaf osoo hin taane wanti na aarse inni waan anatii hiriyyaa kan kee yookiin immoo nama argite taraa namaa karaarraa fiddee raawwattee poolisiidha naan jettee naas faraarraatedha. Jettee akkuma kana durallee dubbataatii turreetti mucaan kun nama kana qomanaadhuma isaa yookiin immoo akkanumatti ilaalcha isaa jaallatte malee jaalalli ishiin jaallatte kun waan inni natti fakkaatu jechuudha. Akka haasaa jirtutti yeroo dhafammame namni tokko jira mitiiree amalli nama keenyaa garaagari namni kamiyyuu garaagari jechuudha. Amalli isaa nama tokko nama miti jechuudha. Waanuma tokko waan lafarraa dhakaadhuma lafarraa wayiillee amma yoo argite hin jaallatta dhakaa sana hin jaallatte jechuudha. Dhakaan jaalala biraatiif hin jaallatamu garuu waan dhakaan sun bareedaa ta'eef yookiin immoo waan dhakaan sun waan ta'e bakka waan tokko waan isa irraa jaallattu waan qabuuf jaallatta. Ayyuun illee egaa mucaa kana akka jaalalli isheen jaallattee jaalala isaa intinii osoo hin taane jaalaluma jira miti namni akkanumatti nama arge nama jaallatu akka hiriyyaatitti. Fakkeenyaaf amma namoonni baay'een batalee ani jechuudha hiriyoota dhiiran qaba dur jechuudha. Ammallee erga tidaarii godhadhee maal jedhee irraa faffagaadheen jira. Hundinuyyuu immoo erga akkasittuu gara biyya ormaa kana deemnee maal jennee walirraa faffagaanne malee yeroo durii kan kootitti jechuudha. Yeroon otoon tidaariin qabatanii hiriyoota dubaraan qabu isa dhugaa waaqaa dubbachuuf jechuudha. Hiriyoonni koo harka irra caalaniin hiriyoota dhiiran jechuudha. Hiriyoota dhiirati. Wanti inni hojjetaa ture faafrikiyaa baatirii makiinaa oomishuudha. Kanan hojjetaatii ture jechuudha. Otoon gara biyya arabaa hin deemini. Innaa achi keessatti jechuudha.
Bakka alchaan kiyya salchaadhuma dhiiratii mataa koo muradhee firiizii godhee namnidha jechuudha. Bakka ijoolleen gaafa na waaman illee firiizuu jedhanii na waamanii akka carraa ta'ee namoonni viidiyoo kana sagalee koo kana dhaggeeffatan illee hiriyoonni koo turii yoo jiraatan na yaadachuu danda'u jechuudha. Kanaafiyyuu hiriyoota dhiiran qaba jechuudha. Hiriyoota dubaraan qabu. Kanumaan qabatee illee aga ammaatitti hiriyoota baay'een qabu jechuudha. Hiriyaa dubaraayii. Hiriyaa qaba jedhee namni ani himadhu ta'ee nama tokko jechuudha bakka. Nama tokkodha. Sanaan alatti hiriyyaan tiyyaa obboleettiidhuma tiyya. Obboleettiidhuma haadhodhuma kooti jechuudha. So kanaafiyyuu dubara baay'ee hiriyaa godhachuun jaalladhu. Maaliif akka ta'e hin beeku. Isa dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. So mucaan kun yookiin haala hiriyyuma godhachuudhaaf nama kana hiriyaa godhachuudhumaaf akka hiriyyaatitti jaallachuu dandeessi hin beekamu jechuudha. Akka amma haasaa ishee irratti dhaggeeffannutti akkas natti fakkaata jechuudha. So mucaa kana asiifachi haadha isaa urgufanii masmaama argitanii jirtu. Waan isinitti himu tokko illee maal hin qabaa miti. Tarii akka carraa ta'e namoonni hin argine yoo jiraattan immoo viidiyoo mana ayyuutirraa viidiyoo guutuusaa laaluu dandeessu. Baay'uma tokko jechuudha. Baay'uma tokko asiifachisa darbatanii mucaan waan qabatee dhiisu wallaale ija isaa calal godhe asiifachi. Ayyuun iyyuu kaleessa aga kanan sodaanne isa dhugaa dubbachuufi. Agana sodaanne jechuudha isheen iyyuu mucaan baay'uma tokko sodaate maaliifin akkaataan isaan itti jedhanis baay'ee tokko ulfaataadha. Kaffi zaqqisa godhan jechuudha. So ayyuun maraattuudha hin danda'amtu jechuudha. Amalaan yoo qabatan malee humnaan akkasittiin yookiin immoo doobsuudhaan itti dhufna yoo jedhan hin danda'amu jechuudha. Ayyuun amala gadhee qabdi. Amala hillikii wayii qabdi jechuudha. Wanta tokko maaliif wanni akkanaa godhama maaliifin bakka akkas na godhani maaliif kan jettu tokkodha. Amma kaleessa isheen giggimmi jettee raawwattee hin bahu mana sana keessaa jettee fi waanuma mucaan poolisii jedhee raawwatee gurbaa sana itti fideef ammas immoo deebi'ee waa baay'ee isheetti dubbatee fi sammuun ishii waan taane keessa ishee fudhate malee yaadni isheen dura qabatteetii jirtu yaada kana natti fakkaatu jechuudha. Akkuma nama tokko hiriyaa ofii bira dhaqu hiriyaa isheeti bira dhaqxee bakka qabattee kolfitee taphachuu barbaadditi. Mucaan immoo haala isheen jettu sanaan isheedhaa fudhachuu didee gara bakka jira miti waan biraatti ishee ilaale jechuudha. So maaliif akkanatti hin ilaala maal kan jedhu tokko isheetti dhaga'ame gaafa ammoo inni dhaqee poolisii fideetiniin poolisii dhahidheenii gurbaa sanatti fidee maal jedhu bakka illikii keessa ishee galche jechuudha. Mucaan illi kan nyaadha durumayyuu hin beektani kan namoota meeqa iyyaasuun kaan irraa cabsite nama meeqa dubartoota meeqa reebde nu bakka taragaaggaatee jirti galata waaqaa inni raawwanne inda'uun bakka jijjiiramtee jirti guddattee jirti namni ammoo bulu jijjiiramaa jennee raawwanne baay'ee tokko ishee adannaqaa turre malee akka duriititti yoo ilaalle ayyuun maraattudha jechuudha. Isa dhugaa dubbachuudhaaf maraattinatti isa sammuu gatuu osoo hin taane bakka amalli ishee jira miti amalli nama tokko barii baay'ee amalli aardii ta'e tokko hin jira jechuudha. So amala sana qabdi. Kanaafiyyuu mucaatti akkasitti likii qabatteeti malee waan biraa keessa galtee natti fakkaatu akka haasaa jirtutti akka haasaa ishee har'a irraa dhaggeeffadhetti haala sanaan natti fakkaata. So garuu mucaa kaffi zaqqisa godhanii waan reebichaas itti nan bifanne waan arrabaas itti nan bifanne wanni isaan hin godhin hin jiru kaa dhugaa dubbachuudhaaf ajaa'ibuma.